wanti akka duraanii garuu nama muti jechuun koo fira waliin lammiffaan bitu. Roobsa, atis nan amanne jechuudha. Garuu waan hundi keessan beekuu qabdan. Yaadan amma yaade kun hin milkaa'u taanaan namni tokko jagoon argu. Erga jettee sin amana. Garuu dubbii sobaa xiqqoo tokko dhageenye jennaan dubbiin kun bakka jirutti akka dhaabbatu hin godha. Galatoomii waan tolee na jetteef. Homaa rakkoo hin qabu. Biloko, wanti sun hundi ta'e deebistee na argachuu keetiif baay'een si galateeffadha. Miilu, inni guddaan ati nagaa ta'uu keenu nama baay'eetu sitti gaddi wanta baay'eetu babbade wanta sana nan sirreessatti yaadda. Isin na gargaarnaan waan hundumaa nan sirreessa. Wanti hundi badeera kaleessa. Ankee immoo adduma guyyaa cidhaatu murteessine lafa jala uffataaf dhiphattamu. San qofa see taa'i. Gaafa wal qabanii keessummoota dura seenu jechuudha. Sirba akkamiif akka sirbaa ol seenu. Waan hundumaa fageessanii yaaduun gaarii. Tarii maaltu beekaa? Miirala yaada ishee jijjiirtee dhuftee dhiifamas gaafatti ta'a. Ati immoo dubbii du'ee boollaa kaas ta'e. Ani barishee dagachuuf yaalaa jira. Namichi badhaafamtuu sanatu mul'achuu galee jireenya koo jeeqame. Namni namitti sana carraan argadhe kan amma isheen jireenya koo jeeqiyoon dhiigan boosisuu ta'e firaawaa. Isheen nuti lubbuudhaan jiraattu malee dhimman dhiifaman gooneef hin jiraatu. Walii wajjin jiraannaa wanti jedhamu tasuma akka ka'uun barbaada. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa iree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Sinan? Yo. Kottu bilbilli kee waamaa jira. Bilbila kee. Yala? Akkam jirtu? Nagaa akkam isiniif ta'e? Tole baay'ee gaarii garuu waan ani isiniin jedhu baay'ee of eeggannaadhaan socho'aa. Dogoggorri tokko akkanuma. Tole galatooma. Hello, Liya. Moonee akkam nagaadha? Nagaan tole akkamati? Nagaa mooni boru guyyaa wal agarree osoo laaqana waliin nyaannee maal sitti fakkaata? Borullee hojii wayii qaba manaan danda'u. Moonet naa gala akkan si aarsee garuu dhiifama naa godhi please. Mee bakka kiyya bu'iitii ilaali. Osoo si ta'e maal gochuu dandeessa?
nama jaallattu tokko guyyaa isaa eeggattee jaalala kee itti ibsachuudhaan ala homaa wanti biraan jiru. Osoo si ta'ees kanuma gootaa jechuudha. Siinan. Maanni dubbiin keenyatti hin tolle garam waan isaa? Bilbiloo jiiti yaa. Bilbiloo jiiti. Siinan. Ilaa of eeggachaa tarkaanfadhu. Waan haati kee siin jettes waan namni siin jedhes dhaga'i. Of eeggannoodhaan socho'a. Maal deemu jira? Waraana deemu? Ani biyya akka tasaa si argee miti moonet kanan si jaalladhu. Guyyaan jalqaba baadii daadaa kee bira si argirraa eegaleen kanan si jaallachuu eegale. Guyyaan bakka iddoo hojii keetii dhufu. Akka tasaa miti kanan iddoo sana dhufu. Si barbaadee iyyaaffatee lafa sana dhufu. Moonet ani hundaafiyyuu dirqiidhaan akkana jaallattu miti kanan sitti maaru. Ani har'as ta'e borus yoomiyyuu taanan sin jaalladhu. Yeroo kamiyyuu keessi koo siif gaarii yaada. Moonet ammas natti arteerta jechuudha. Lakki sirriitti sin nageenya hojii wayii qabadhee ture. Hojii si beeksisu amma nagaa naaf ta'e. Tole nagaan ture. Maali yaa waaqayyo maaliin ta'aa jira? Yeroo akka kanaatti akkaayyuu natti dhaga'ame. Meelu akkam ofiifis daa'imaafis kunuunsa gochaa jirta? Kaasirritti ni dirqama. Haalonni sirriin jettee of dagachuun qabdu. Sirriitti hordofuu qabdu. Sin lamaan keessaan waan adhiistanii daa'imaaf yaadutti kaatamnete. Akkaatuma beellamanaa kennamuun hordoffii da'umsaas taasisaman jira. Ati akkam boonaan? Boonaan kun nagaa isaati. Kan koo jettaa siifanii fi roobsa yeroo dhiyootti ciran nyaachisuufi. Dhiisii kan isaaniitti dursaanii. Amma waa'ee keessan dhiisaati mee dhimma koo maalirra keessan maal? Haala jiru hundumaa qorannee jirra. Miirani siif qabu haala irra jiru hunda qorannee jirra. Firaa'ol yeroo haala qofa kan inni yaada namaa fudhanne malee yeroo kaan ajajaman. Anis manatti suuta cina qabeettaa seera. Miira jibbamuun siif qabu. Duras onnee firoo koo beeka sirriitti. Kanaaf amma yoom walitti nu fiddure? Jechuun maal jettanii fidduun? Kuni maara koo. Har'a natu si affeeraa jedhiin baasan. Maara kun yaadde. Tolee si jechuu dhiisuu danda'a. Maaliif? Osoo waan biraa yaalamee wayyuure. Jechuun affeerraa yoo jette guyyaa biraas akkasiin jechuu danda'a. Kan biraa maal wayyaari? Utuu birthday si footeette. Jechuun soba dhagaruu waanuma gaariidhaaf dhedhee. Siifoo sarpiraayiz gochuun barbaada jedhee akkan si faana ta'u godhe. Kun akkamitti ta'a Amiin? Obboleettiin baddee ati guyyaa dhaloota kabajaa yoonaan jedhe maal jedha? Kun immoo salphaadha barroobsan. Akka ishiin hin yaadduufne akka ishiin sammuun ishee hin dhiphanne xiqqoo ishee habashannantu jettaan kan. Kun waan tunatti fakkaatu. Kan biraa maal goone? Kanas ta'e sana waan jettu jedhiiti garuu anaaf firoo walitti fida. Uumama rakkoon qabu yaaddee waan mun barbaade jedhee firoo keessiin fida.
Gaafa sana garuu siif fadaadoo ni dhufu miti. Inni dirqama. Garuu namni biraa akka dhufu hin barbaadu. Dhimmi kun maatii gidduutti akka inni fiixaamamu barbaada. Waan namni kaa'u sanitti fakkaata. Mayyadee. Roon garaanatti jabaatee yaadu. Waaqayyoos na gargaara. Bos, Robson. Akkam. Mirta. Sarara beekamaati. Dhuguma. Akkam goote dhimma sana sin gaafadha dandagadhe. Xiqqoo staak waan ta'e natti fakkaata. Jarri si dubbisuu barbaada natti fakkaata. Saniifuu biiroon galtame? Jedhee yaada. Maal rakkina jira? Moo ani hidhateetu jira? Dubbisuu barbaada natti fakkaata. Saniifuu si bilbilisaan. Haa ta'u. Ani kan jedhuuf waan ta'es rakkisuu barbaadeen ture. Maal ture? Hiriyaa kiyya tokkotu sagantaa wayii qaba ture. Achirratti qofaa koo deemuu hin barbaanne. Si waliin deemuu barbaadeen ture. Hin beekta si waliin deemuu anaaf kabaja. Obboleessas immoo si malee hin qabu. Yoom ture guyyaansa? Dilbata dhufu. Biliis firoo nan didi. Guyyaa kana qofaaf naaf rakkatu. Beellama wayii qaban ture. Garuu immoo bilbiliin jijjiirsifadha. Yaada. Tole. Garuu wanti jalaa badu hin jiru miti? No way. Amma kana sariifachiisaa miti. Rakkoon qabu. Galatoomi obboleessa qaali. Akkanan jennee abdiin qaban ture. Bilbila kaasa dhiifama. Hello. Ayi geessanii? Tole. Neegaa deeqaa xiqqoo neegaa nan dhufa. Robsa. Keessumaa wayii sima deemu dhufan jarjartu miti? Nan dhufa. Hello. Eeyyee waan naa milkaa'u natti fakkaata. Eeyyee amma waliin haasaa ture. Tole haa ta'u. Dhagaatti. Kaleessa galgala bilbilli wayiidhaan bilbilamee roobi. Waan miidhamnaa bilbilta si akkatti irrifadha. Kaasee yeroo dhaggeeffadhu garuu sagalee dhumtuun dhaga'amu. Bareeddu. Tarii meeluun deebitee dhufaa jirti ta'a. Kanaaf yaada kee keessa dhufte. Ayiroon edda gaafa meeluun manaa baatee bar takkaa boqadhee hin galgala illee dafee hirrina hin qabatu bar. Waan hundaa waaqayyo beekaadha. Waan waaqayyo jedhe. Firaa'oon waan ani isinitti himuun qaba waan jedheef boora daadoo kee faana akkanatu. Maali roobi? Meeluu waan taate qabdi moo? Siif. Maaliif yeroo hunda meelaalaatti farristaati? Firaa'oon waan ani isinitti himuun qaba jedhee deemnee waan ani nutti himu dhaggeeffama. Maal godhu roobi akkattan jiru beektamti? Firaa'oon immoo maal nutti malaata? Yaa waaqayyo waan magaalii nu dhageessati. Na'am. Yeroo gabaabaatti waan nuti bakka isaatti deebi'e. Akkuma jettu kana haa ta'u roobi ani baay'ee man dadhabeera baay'ee mana dhibbisaara. Saniifuu amma gara manaa deemti. Adaadoo kee amansiisi booriif qophaa'a. Akka hin barfanne ani siin bilbilaa bakka isaan sitti. Sa'aatii isaas beekseera galu. Bilbileen sitti. Saniifuu amma si haa geessu. Adaadu har'a roobsan wajjiniinan ture.
horsiifanii fadaadoo fidii kottu waan itti mun qabanaan jedhee maan jedhe. Firaa'ol. Firaa'oli? Maallatti maree maalinaan qaba? Moo erga yoomina waliin walgahii taa'een? Akkan shakkutti garuu adaada waa'ee meeluu waan nutti mul'atti fakkaata. Waa'ee meeluu maal? Yoo namoo isheen itti bilbiltee immoo ta'a laata? Maal immoo ittiin jette laata? Roobsanoo maal siin jedhe? Innoo maynaan hin jedhe lamaan keessanuu dirqama argamuu qabdu jedheera hin jedhe. Maaltu immoo uumame? Maaloo naaf onaa game? Yaa Waaqa. Mee waan mana gaana dhageessisi waan intala kana. Maaloo yaa gooftaa. Angaruu baay'een dhiphachaa jira. Maaliif? Waa'ee firooti kaa firoon muufatee yoo yaada keenyatti waliif hin galu ta'uu jedhee. Biloo firoo sirriittan beeka baran. Firoon nama qajeelaa nama jaalalaati. Ijoollummaa isaarraa jalqabee waa'ee keenya waanuma sirrii yaadaa waan irratti ta'eef gaddaa guddate. Firooni waan kun ta'uu isaatti hin gammada malee hin gaddu. Salphinaan firootti haguugeessan irraa baasee gonfoo ulfinaatti gonfachiisuufi. Umrii koo guutuu haadha warraasaa ta'ee firoo gammachiisaa jiraachuufani. Kun immoo firoo ni gammachiisa. Onnee firoo sirriittan beeka Biloo. Keessi koo nan soobu. Lapheen koo nan soobu. Waan gaarii natti himaa jira. Gammachuu guddaan natti dhaga'amaa jira. Waaqayyo nu gargaara. Amiin. Waaqayyo nu haa gargaaru. Boonaan naa bilbilee alatti na eegaa jira. Dhaqii kaafidiinii kottu. Tole haa ta'u. Atoo eenyu wajjin dhufta garuu? Rakkoon qabu kan koo. Chumatti ol argina. Tole meeluuka. Galatuun Biloo. Rakkoon hin jiru. Biloo homtuun jiru bar maaf jajarsitee na fidde saanoo firoo faana dhufu nurra hin jiru ture. Ani fati bareeriyoota waan barbaanne murteessuu dandeenya. Nama homaa nu barbaachisu. Akkasiidha. Akkas taanaan fudheera. Si wayya.
sagantaa namaa deemna naan jettee sagantaa mamaatiitti nu waamte moo akkamiin waanta isaa? Afachu obsaa hundi keessanuu akka keessummoonni keenya dhufanitti obsaan nu eegan. Keessummaa? Oh, keessanii? Tole, tole. Yeroo xiqqoo nu obsaa. Tole. Maal osoo akkas ta'ee beeknee wal faana dhufna turre? Anaan waan biraa jedhee nu waame. Rosa, maalini numaa keessummaa? Eeyyee, egaa amma keessummoonni keenya hundi waan dhuftan natti fakkaata. Tarii sagantichi hunda keessaniifuu ifa miti. Kan dhoskaa ta'eef immoo sababa mataa isaa qaba. Tarii biluun waan isiniin jettu waan qabduuf ishee dhaggeeffanna. Saganticha biluutu qopheessamu? Eeyyee. Hunduma keessaniyyuu baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ani fi Roobsan sagantaa kanatti yaadnee kan qopheessineef maaliif maatiin kun diina ta'anii jiraannaa? Maaliif walitti araaramnee akkuma durii keenya waliin hin jiraannu jenneeti? Araara? Boollatti gad araarame. Intalli koo baddee eessa akka isheen jirtu wallaalaan ciisuu keessa jiraate. Ati waa'ee araaraa na haasofta? Innati jettee na fidde kan biraa. Inna sitti immoo raawwachaa jiru kan waan biraa. Gurbaan si sobeeti kan si fidee dhufe. Kan deemna. Teessan dhalaltaa kan deemna siin jedhe. Maalin tasgabbaa? Adaadoo, dheengadda jireenya ilmoo keetii qileetti darbatte. Arramoo araaraan gidduutti ta'uu kana maaliif booressuuf jetta? Sagalee isaarraa hin barattu? Na arrabsaa jirta bar. Bilise. Atis taanaan yoo xiqqaate meelaala wajjin nyaattee dhugdeetta. Baddee bakka isheen jirtullee atoon beekee qophii kana fakkaatu qopheessuun maaliif barbaachise? Atoo Roobsan. Maal gadda keenyatti qoosuu keeti? Hundi keessanuu sirri. Garuu yeroo xiqqoof tasgabbaa nu dhaggeeffadha. Jaallattanis jibbitanis har'a guyyaa keenyadha. Roobsan, sagantaa hiriyaa keenyaa deemna jettee na waamte. Maaf na sobde? Maaf dhugaa sanatti himtee na waame? An dubbii kana keessan seenu. Dhiifama naaf godha. Garoo, tasgabbaa. Adaati. Hundi keessanuu tasgabbaa. Namoonni asitti walitti qabamne hundi keenya namoota gurguddoo fi dubbii qalbeeffachuu dandeenyudha. Garuu warra sagantaa addaa isiniif qopheessine waan ta'eef agadhuma sagantaa keenyaatti tasgabbaa nu dhaggeeffadha. Keessummaa addaa isiniif qabna. Keessummaa keenya sana agasinii fi afeerrutti agadhuma sagantaa keenyaatti meeqa. Keessummaan keenyas kunuuti. Aku boleh saat akhir ya, nama qabu siedhe yeroo meeqaan ni kana deebiste mee. Ati garuu bakka sanatti argamaa jirtu. Naannoon jiraadhu akka ta'e jettu hin barbaadu. Moonet na hubadhu. Nagadhiisi. Akka qubeellaa godhannuun barbaada. Boona, akkamittiin qophaan koo jaajaa turame? Firaa olis gatiin qabu. Hundumti keessaniyyuu. Gatiin qabde. Kana booddee maal fideetti? Meeluun nama barbaaddee wajjin filattee nama barbaaddee wajjin jiraachuu dandeessa. Maaliif rifatta kana mara?